Dhaabbanni tajaajila geejjiba Abisiiniyaa Leegzaar Kooch jedhamu magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiidhaa gara Finfinneetti atoobisiin uummata deddeebisu eegaluu beeksise. Dhaabbatichi dilbata darbe tajaajila kana ifatti eegaluu daayirektarri dhaabbatichaa Mikaa'el Jaamsi dubbatanii imala tokkoof shilingii Keeniyaa 7,500 yookaan immoo dhaqaa fi gala shilingii Keeniyaa 15,000 gara birri Itoophiyaatti 16,000 akka kaffalchiisu ibseera. Obbo Mikaa'el Abisiiniyaa Leegzaariin dura tajaajila geejjiba deddeebisa uummata Rooyaal Allaayid jedhameen Keeniyaa Mooliyaalee fi Mombaasaatti tajaajila uummataa deddeebisuu irratti bobba'ee akka ture kaaseera. Waggaa 4 dura kan hundeeffame Rooyaal Allaayid daandiin Itoophiyaa dhaquun hanga Moyyaalee qofaatti hojjetaa akka ture kan kaase daayirektarri dhaabbatichaa amma gatiin tikeetti xiyyaaraa waan qaaleef fedhiin atoobisiin imaluu jiraachuu fi fedhii kana guutuudhaaf tajaajilli gara biraa waan hin jiraanneef yeroodhaaf qaawwi akka ture dubbate. Qaawwa kana guutuudhaaf jecha maaliif kallattiidhaan Naayiroobii Finfinneetti imalan eegallu jechuun Abisiiniyaan eegaluu dabaluu hime. Ammatti atoobisii 8 qabna. Karoorri keenya 16 ga'uudha. 16 keessaas atoobisoonni achuma Itoophiyaa keessa akka ta'an barbaanna. Isaanis karaa Jibuutiin ni galchina jechuun karoora dhaabbata isaanii gara fuulduraa BBC'tti himeera. Karoora dhaabbata isaanii gara fuulduraa dubbateera. Akka ibsa Obbo Mikaa'elitti Abisiiniyaa Leegzaariin guyyaa guyyaadhaan Naayiroobii fi Finfinnee jidduu uummata deddeebisuun hojjetaa jira. Tajaajila kana dilbata darbe ifatti kan eegale yoo ta'u imaltoota 7 qofatu Naayiroobii irraa kallattiin Finfinneetti imaluuf tikeetti kutatee ture. Dilbata imala yaalii ture. Sababii haalaan beeksifni hin hojjetamneef imaltoonni kallattii Naayiroobii irraa Finfinnee dhaqan hin argamne ture. Kan jedhu Obbo Mikaa'el atoobisiin namoota 46 qabachuuf dandeettii kan qabu yoo ta'u kallattiin Finfinneetti imaluuf kan galmaa'an namoota 7 qofa turan jedha. Imaltoonni garri caalaan hanga Moyyaaleetti kan imalan akka turan kan kaasan daayirektarichi namoota 7 sanas Salaam Baasiitti dabarsuudhaan gara Finfinneetti geggeessineerra jedhani. Haa ta'u malee kamisaaf tikeettiin gara Finfinneetti imalu gurguramee dhumuusaa dubbataniiru. Sababiin atoobisoonni kunneen namoota 46 qofa akka fe'an itti taasifameef yookaas jidduu teessootti iddoon jiraachuun teessuma gurguddaa waan fayyadamaniif akka ta'e ibse. Obbo Mikaa'el atoobisichi keessummeessitoota mana fincaanii dubartootaa fi dhiiraa qofaatti kan qabuu fi keessoo isaatti tajaajila intarneetii fi iskiriinii dabalatee tajaajilawwan bu'aartii akka qabu ibseera. Sarara imalaa fi sa'aatii ilaalchisuun atoobisichi guyyaa keessaa sa'aatii 10 irratti Naayiroobiidhaa ka'uudhaan guyyaa itti aanutti ganama keessaa Moyyaalee ga'a. Hanga tajaajilli immigireeshinii banamuttis imaltoonni akka boqotan kan kaase Obbo Mikaa'el immigireeshiniin ganama sa'aatii 2 irratti ni xumurama jedhaniiru. Achiinis ganama keessaa sa'aatii 2 irratti Moyyaalee irraa Yaaballoo, Buree Horaa, Diillaa, Hawaasaa irra Goree harkan keessaa naannoo sa'aatii 1tti Finfinnee akka galu ibsaniiru. Haala nageenyaa ilaalchisee gaaffii dhiyaateef Obbo Mikaa'el osoo sararri kun hin eegalin duras ani mataan koo yeroo 10 ol deddeebi'eera. Imala kiyya yaaddoon nageenyaa na hin mudanne. Kana malees nageenya daandii ilaalchisee Moyyaalee irraa odeeffannoo fudhanneetti kan imallu. Akkasumas daangaa Itoophiyaa keessa halkaniin imalan taasifnu guyyaa qofa imalla jechuun deebii kenne. Dhaabbanni tajaajilaa kun erga hundeeffamee reefu baatii 6 akka ta'e kan kaase Obbo Mikaa'el atoobisoota uummataa 8 hojii isaa eegaluu fi lakkoofsa kanas gara 16tti ol guddisuuf karoora qabaachuu dabaluun kaaseera. Dhaabbatichi jalqaba Keeniyaatti hundeeffame achi erga xumureen booda deemnee ayyama daldalaa baafachuuf gaafannee kan turre garuu ni harkifate jechuun dubbatanii. Keeniyaatti imbaasii Itoophiyaa fi itti aanaa ambaasaaddara kan ta'an Obbo Dammaqaa Axifoo torban 3 dura itti gaafatamtoota dhaabbatichaa waliin dubbachuun imbaasichi beeksisee ture. Ambaasaaddar Dammaqaan hooggantoonni dhaabbatichaa waa'ee fooyya'insa dinagdee maakiroo ibsa taasisu kaasuudhaan imbaasichi hooggantoonni dhaabbatichaa carraa kanatti fayyadamuun Itoophiyaatti damee akka bananiif jajjabeesseera jedhani.